Ijoolleen kun obboleeyyan abbaa fi ilmoo maatii tokko. Ijoolleen kun mana hidhaa dirree dhawaa keessatti argaman. Ijoolleen kun waggaa 7 hidhamanii jiran. Amma immoo waggaa 27 itti murtaa'uuf jedhan. Ijoolleen kun sababni hidhamuu isaanii bara bulchiinsa abdiillee Oromoo fi Somaalee walitti bu'ee san qabamanii. Garuu kan isin ajaa'ibu abbaan yakka san raawwate abbaan ka'umsa sanii kan ta'e abdiilleen bahee jira. Garuu ijoolleen kun maaliif akka bahuu dhaban wanni beekamu hin jiru. Amma bahuu dhabuu isaanii osoo hin taane haarawatti waggaa 20 wayii itti murteessuudhaaf akka jiran dubbatamaa jira. Kanaaf warri dirree dhawaatii fi akkasumas qaamni seera ilaallatu biraan sheer laayik godha. Har'a warri dirree dhawaadhaa dhimma ijoollee kanaa irratti callisuun keessan fuulduratti karaa ofii banuu keessan agarsiisa. Dhimmi kun dhimma keessani. Ijoolleen kun waggaa dila kan itti murtaa'uuf karoorfamuun isaanii nama jabaa isaan duuba jiru dhabamuu isaa agarsiisa. Maaloo hadaraa warri dirree dhawaadhaa ijoollee kana duuba dhaabbadha. Dhimmi kun dhimma keessani. Har'a ijoolleen kun hidhamuun boru ilmaan keessanis akkanumatti hidhamuu isaa hubadha.